Nagaan Kiristoos Iyyasuus lafaaf bakka isin jirtan hundumaatti isiniif habaayatu kabajamoo fi jaallatamoo qulqulloota saba Waaqayyoo gooftaatti kan jaallatamtan eegamtanii gargaaramtanii guyyaaf carraa har'aa kana kan argattan lafa jirtan bakka jirtan hundumaatti nagaan Kiristoos Iyyasuus isiniif habaayatu ni eegaaf gaggeessaa jireenya keenyaati Kiristoos ilmi Waaqayyoo bara baraan kabajamoo Hordoftoota YouTube waldaa eegamsaa kan taatan akkasumallee kallattii kamiin sagalee Waaqayyoo sheerii ta'e kan isin bira ga'u lafa jirtan hundumaatti maqaa gooftaa Yesuusiin nagaa guddaan isiniif haa ta'u. Nagaa keenya immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara baraan eebbifamu. Egaa sagalee Waaqayyoo yeroo hundumaa akka isin bira ga'utti warri YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan like share gochuudhaan obboloota keessan biraanis akka geessan ofii keessanis akka sagalee Waaqayyootti eebbifamtan sin jajjabeessina. Waaqayyo hunduma keessan guddaa godhee sinaa eebbisu. Waaqayyo yeroo nuuf kennee umurii nuuf kennee jireenya nuuf kennee nagaa nuuf kennee akka sagalateeffannuuf akka waammannuuf akka maqaa isaa guddaa ta'e kana ol kaasnu akka jajannuuf Waaqayyo nu gargaareera. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Inni nu gargaare Kiristoos ilmi Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Biyya lafaa nuti keessa jirru keessatti biyya lafaa nuti keessa jiraannu keessatti wal'aansoof mormii jireenya keenya irratti kan kaasantu dhibamaniif utuu hin taane kan nu balleessu kan nu miidhu kan nu cabsu kan dhiiga keenya dhangalaasuuf lubbuu keenya balleessuu barbaadan kan yaalii gurguddaa godhantu dhabamaniif utuu hin taane Yesuus Kiristoos isa anaaf siif jedhee lubbuu isaa kennetu du'a nu oolchee salphina nu oolchee kiyyichaan qabamuu nu oolchee boollicha seexanni qofforu sanaan awwaalamuu nu oolchee miilla keenya kiyyoo badisaa keessaa oolchee Kiristoos nu gargaareera. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Sagalee Waaqayyoo keessaa gabaabinaan waliin dubbifnee Waaqayyoon galateeffannaa akka Waaqayyo sagalee isaa nutti dubbatuuf yaadaaf jireenya keenya Waaqayyotti laannee dhugaaf hafuuraan Waaqayyoon waaqeffanna. Sa'aatii kana Waaqayyo hin waaqeffama. Sagaleen Waaqayyo humna hojjetuuf keessaa qaba. Warra humna dhabaniif humna kenna. Warra karaarraa goraniif gara karaa jireenyaatti deebisa. Warra abdiin harkatti du'eef Waaqayyo sagalee isaa dubbatee abdii jireenyaa kennaafi. Maqaa Waaqayyoo bara baraan galataaf ulfina guddaa haa argatu. Sagalee Waaqayyoo akka humna keessan jabeessu. Sagalee Waaqayyoo akka gaaffii keessan deebisu. Sagaleen Waaqayyoo akka qixaaf toora jireenyaatti sin deebisu amanaati. Sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhaa, jiraadhaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Nu gargaaruu keef nuuf loluu kee nuuf dhaabbachuu kee arginee si galateeffanna. Waan hundumaarraa hafnee darbinee oollee yaa Waaqayyo gooftaa si galateeffachuu dandeenyerra. Maqaa Kiristoos yaa Waaqayyo waan hundumaa gochuu dandeessuun galanni guddaan ulfinni guddaan teessoo kee irratti bara hamma bara baraatti siif haa ta'u. Kiristoos Iyyasuus ati nuuf dhaabbattee ati nuuf loltee qooda lubbuu keenyaa dabarsitee du'attuuf laattee dhangala'uu dhiiga keetiin jireenya nuuf laattee maqaa Kiristoosiin kanaaf si galateeffannaa. Bara baraan ulfaadhu bara baraan kabajame du'arraa hafnee kiyyoo seexanni waa'ee keenyaaf kaa'urraa hafnee yaa Waaqayyo gooftaa boollicha irra tarkaanfannee oollee darbinee jiraannee si galateeffannaa. Isa turte isa jirtu isas deebitee dhuftu ilma Waaqayyoo maqaan kee maqaa caalu maqaan kee oolchaaf of golchaadha. Maqaan kee waan hundumaarra kan caaludha. Yesuus galanni guddaan siif haa ta'u. Bara baraan ulfaadhu. Waaqummaan kee bara baraan jiraata. Guddummaan kee bara baraan jiraata. Amanamummaan kee bara baraan jiraata. Gargaarsi kee bara baraan jiraata. Yesuus galanni siif haa ta'u. Ulfaadhu kabajami. Maqaan kee Waaqaaf lafarratti haa eebbifamu. Utuu si galateeffannu
dubbii sagalee kee nutti dubbattuun jajjabaachuu akka danda'an dhaloonni kun sagalee kee kanaan hidhaan isaanii akka hiikamu dhaloota kana sagalee kee kanaan ba'aan isaanii akka irraa bu'u maqaa ilma kee Yesuusiin si kadhadheera. Ati Waaqayyoodha Gooftaa, dubbii kee isaan jabeessu, dubbii kee lafaa isaan kaasu, dubbii kee dadhabaa isaanii jabeessuu danda'u, dubbii kee gaaffii isaanii deebisuu danda'u, dubbii kee dukkana isaanii ibsuu danda'u, dubbii kee hadhaa isaanii mi'eessuu danda'u. Ati Waaqarraa dhaloota kanaaf ergi. Dubbii sagalee keetii yaa Waaqayyo Gooftaa, inni kufe ka'ee, yaa Waaqayyo Gooftaa inni dadhabe jabaatee, inni abdii hin qabne abdii godhatee adeemsa haaraa jalqaba. Maqaa Yesuusiin dubbii keetiin lafaa ka'an dhaloonni kun sagalee kee naa ergi naa'uun koo hin fayyaasiin jedhe Gooftaa garbichi kee hangafti naa dhibbaa. Sagaleen kee yaa Waaqayyo Gooftaa amma sa'aatii kana dhaloota humna dhaban, dhaloota abdii dhaban, dhaloota fira dhaban, dhaloota gargaarsa dhabaniif maqaa Gooftaa Yesuusiin sagaleen kee inni humna namatti godhu, inni jireenya namaa haaressu, inni dukkana namaa bariisisu, inni lafa kufanii nama kaasu maqaa Yesuusiin dhaloota kanaaf haa dhufu. Waaqayyoodhati nu gargaari, ayyaana kee nuuf baay'isi, humna keetiin nu wajjin ta'i maqaa ilma kee Yesuusiin. Ameen. Waaqayyos na eebbisu. Warri akka ogeessotaatti deddeebi'an ulfina hin argatu. Mata duree jedhu irratti sagalee Waaqayyoo keessaa gabaabinaan waliin ilaalla. Warri akka ogeessotaatti deddeebi'an ulfina hin argatu. Waaqayyoof galanni guddaan bara baraan haa ta'u. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 15. Ergaa warra Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 15 irraa maqaa Gooftaa Yesuusiin akkas jedhan dubbisa. Egaa attamitti akka deddeebitan aleelaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroon isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Kanaaf jaalalli Gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'inaa. Dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaalinaa, isaanis of hin balleessinaa. Qooda kana hafuura qulqulluudhaan guutamaa. Ameen. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Iddoo kanatti namni Waaqayyoo Phaawulos gara waldaa Efesoonitti yommuu barreessu, yommuu waldaa kana gorsu, egaa isin akkamitti akka deddeebitan aleelaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa jedha. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroon isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Akka warra ogeessotaatti ogeessonni akkamitti akka deddeebi'an beeku, akkamitti akka dubbatan beeku, akkamitti akka jiraatan beeku, akkamitti akka deddeebi'an karaa isaanii ilaallatanii beeku. Warri ogeessota hin taane garuu akkamitti akka deddeebi'an, maalitti akka deddeebi'an, maaliif akka deddeebi'an, akkamitti akka dubbatan, akkamitti akka jiraatan hin beekan. Sababni isaas ogummaa waan hin qabneef jechuudha. Ogummaa malee waan hin deddeebineef jechuudha. Namni ogummaadhaan deddeebi'u wanta isa miidhu beeka. Namni ogummaadhaan deddeebi'u wanta isa fayyadu beeka. Namni ogummaadhaan deddeebi'u karaa isaa ilaallatee beeka. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoo isa jiraataaf haa ta'u. Warri ogummaadhaan deddeebi'anii Waaqayyo duratti ulfinaan argatu. Namni ogummaadhaan deddeebi'u jireenya isaa oolfachuu danda'a. Namni Waaqayyo duratti ogummaadhaan deddeebi'u Waaqayyoof amanamee jiraachuu danda'a. Sababni isaas karaa jallinaa isa ta'e, karaa qajeelinaa isa ta'e, wanta hamaa isa ta'e, wanta gaarii isa ta'e, wanta Waaqayyotti tolu kan ta'e, wanta Waaqayyotti hin tolle kan ta'e adda baasee waan beekuuf jechuudha. Akkamitti akka deddeebi'aa jirru nuti har'a haleellannee ilaallannee beekna. Akka warra ogeessotaatti immoo akka warra ogeessotoota hin ta'initti jiraachaa jirra laata. Anaaf isiniin Kiristoos gargaaru. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif
Guyyoonni amma nuti keessa jirru kun guyyoota baroota wallaashisoo baroota gooftaarraa itti namni adda ba'ee dugdatti gatee Waaqayyo irraa galagalee qobaasaa yaada mataa isaatiin gaggeeffamaa jirudha. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif jedha Phaawulos. Guyyoonni isiniif kenname yeroon isiniif kenname utuu hin dabarsinitti hojjedhaa. Hojiin keenya jireenyi keenya adeemsi keenya fuula Waaqayyoo duratti maal fakkaata laata? Waaqayyoof galanni guddaan bara baraan haa ta'u. Namni akka warra ogeessotaatti deddeebi'u bara bitee jiraata, haala mo'atee jiraata. Kan biyya lafaa tuffatee, kan fedhii isaa tuffatee, kan foon isaa tuffatee, kan yaada mataa isaa dhiiseetu akka yaada isaatti akka garaa isaatti utuu hin taane garaa Waaqayyoo gammachiisuudhaaf akka Waaqayyoo sarraa barbaadutti deddeebi'a namni akka warra ogeessotaatti deddeebi'u. Galanni Waaqayyoo isa jiraataaf haa ta'u. Namni akka ogeessotaatti deddeebi'u ufiisa hamaarraa ooluu danda'a, namas immoo hamaarraa oolchuu danda'a. Namni akka ogeessotaatti hin deddeebine garuu ufiisaas ooluu hin danda'u. Jireenya isaa oolfachuu hin danda'u. Waan hamaa irraa goruu hin danda'u. Wanta samii irraa goruu hin danda'u. Wanta Waaqayyoo isa irratti hin barbaanne hin jaallanne karaa Waaqayyoo irraa ittiin gammanne irraa deebi'uu hin danda'u. Karaa Waaqayyoo ittiin gammanne irra adeema waan ta'eef, karaa Waaqayyoo ittiin gammanne irra deddeebi'a waan ta'eef. Adeemsi namaa har'aa kallattii namni itti manaa ba'ee galuu qofa miti. Kallattiin nuti itti Waaqayyoon gammachiisuu dandeenyu, kallattii itti Waaqayyo nutti gammadu kallattii hedduutu jira. Dubbannaa keenyaan, yaada keenyaan, adeemsa keenyaan, hojii keenyaan. Kallattiin nuti akkamitti akka deddeebinuuf, maaliin akka deddeebinu Waaqayyo kan nurraa barbaadu jireenya keenya guutummaa isatti kennuudha. Karaa keenya isatti kennu, yaada keenya isatti kennu, jireenya keenya isatti kennuudha. Akka warra ogeessotaatti gaafa deddeebine nuti ulfina Waaqayyoo arguu dandeenya. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfina Waaqayyoo si agarsiisu, ulfinni Waaqayyoo jireenya keessana argatu. Galanni Waaqayyoo isa jiraataaf haa ta'u. Kanaafis jaalalli Gooftaa maal akka ta'e isin hubadhaa malee wallaalota hin ta'ina. Dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaashisina. Machooftanii of hin wallaalina. Isaanis of hin balleessina. Qooda kana hafuura qulqulluudhaan guutama. Qooda dhugaatiidhaan machooftan, qooda wanta nama wallaashisuudhaan machooftan, qooda kana hafuura qulqulluudhaan guutama, hafuura qulqulluudhaan macha'a. Jaalalli Gooftaa maal akka ta'e isin mi'eeffadhaa ilaalaa malee. Wallaalota hin ta'ina, warra waa hin hubanne hin ta'ina. Waaqayyo naaf isiniin gargaaru. Hafuura qulqulluudhaan guutamuun, hafuura qulqulluudhaan machaa'uun, hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamuun ulfina Waaqayyoo nama agarsiisa. Baraaf baroota keessatti ayyaana Waaqayyootiin namni gaggeeffame haalaan mo'amee, rakkinaan mo'amee, biyya lafaan mo'amee karaatti nafu. Ulfinni Waaqayyoo inni galmaan anaaf isin ga'u, inni adeemsisee qaxxaa nama mursiisuu danda'u, inni adeemsisee kaayyoof karoora ofii fiixaan akka ba'u nama gochuu danda'u Waaqayyo Gooftaan maccaa ulfina isaa, humna isaaf ayyaana isaatiin tokko keenya haa gargaaru. Baay'een adeemanii galma ga'uu kan dadhaban, baay'een haalaan awwaalamanii, biyya lafaan awwaalamanii jireenya isaanii akka warra ogeessotaatti utuu hin taane akka warra ogeessota hin ta'initti jiraachuudhaan jireenya nama baay'ee, hafuurri nama baay'ee, tajaajilli nama baay'ee iddoon malletti awwaalamee hafeera. Akka warra ogeessotaatti kan deddeebi'an garuu, ogummaa Waaqayyo isaaniif kenneen kan jiraatan garuu ulfina Waaqayyoo arguu danda'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin miilli kee tarkaanfatee ulfinatti darbuu danda'u. Ogummaan Waaqayyo biraa namaaf kennama.
barnootaan miti qabeenyaan miti ogummaan kan argamu ogummaan waaqayyo biraa namaaf kennama ogummaan waaqayyo biraa ta'e inni galmaan nama ga'u inni ulfina waaqayyo nama agarsiisuu danda'u jireenya keessaniif haa kennamu. Haleluuyaa galanni waaqayyo isa jiraataaf haa ta'u. Ogeessonni ulfina hin argatu warri gowwoonni garuu salphina irra hin bu'u jedha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 3:35 yoo dubbifattaniif ogeessonni ulfina hin argatu warri akka ogeessotaatti deddeebi'an warri akka ogeessotaatti jiraatan ulfina hin argatu. Warri ogummaa hin qabne garuu warri gowwoonni garuu isaan maalirra hin bu'u salphinarra hin bu'u. Maaliifi akkaataatti adeeman waan hin beekneef akkamitti akka deddeebi'an waan hin beekneef isaan salphinarra hin bu'u. Warri kam warri gowwoonni warri yaada waaqayyoon beekne warri waaqayyoon hin sodaanne warri akkaataan deddeebii isaanii akkaataan adeemsa isaanii waaqayyoon hin gammachiifne isaan maalirra hin bu'u isaan salphinarra hin bu'u. Warri akka ogeessotaatti deddeebi'anoo isaan immoo ulfina waaqayyoo hin argu. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin ulfinni tokko jireenya keessan haa argatu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon galateeffanneen xumurra. Haleluuyaa. Ati guddaaf jabaadha yaa waaqayyo gooftaa. Akkamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladha. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatina. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroon isiniif kenname utuu hin dabarsinitti hojjedhaa jette. Maqaa gooftaa Yesuusiin sagalee keetiin nutti dubbatte. Dhaga'uu qofa utuu hin taane akkamitti akka deddeebinuuf yeroo qabnu yeroo ati nuuf laatte umurii ati nuuf laatte keessatti siif hojjennee siif jiraannee darbuu akka dandeenyuuf maqaa Yesuusiin ulfina kee arguu akka dandeenyuuf anaaf saba kana gargaari. Anaaf obboloota koo kana gargaari. Sagalee kee kana kan nagaan akka dubbii keetti jiraatanii akka warra ogeessotaatti jiraatanii akka warra si sodaatanii jiraatanii ulfina isa caalutti darbuu akka danda'an maqaa Yesuus Kiristoosiin saba kana gargaari. Anaan na gargaari. Waaqayyo gooftaa guyyoonni kun guyyoota gadheedha. Guyyoonni kun guyyoota rakkisoodha. Yeroo nuti keessa jirru barri nuti keessa jirru baroota yaa waaqayyo gooftaa sirraa adda nama baasuuf yaalii gurguddaa godhanidha. Si wajjin adeemuudhaaf maqaa gooftaa Yesuusiin ogummaan si biraa nuuf haa kennamu. Si wajjin jiraachuudhaaf ogummaan si biraa nuuf haa kennamu. Siif amanamnee jiraachuudhaaf ogummaan si biraa nuuf haa kennamu. Siif adda baanee jiraachuudhaaf ogummaan si biraa nuuf haa kennamu. Maqaa Kiristoos Iyesuusiin warri akka gowwootaatti warri akka yaa waaqayyo gooftaa ogeessota hin ta'initti deddeebi'aniif jiraatanii isaan salphinarra hin bu'u jedha dubbiin kee. Maqaa Yesuusiin yaa waaqayyo gooftaa si wajjin jiraannee ulfina arguu akka dandeenyuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii keerraa adda nu baasee qullaa nu buusuuf nu salphisuu isa barbaadu jireenya keenyarraa adda baasuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Biyya lafaa rakkisaaf haala yaa waaqayyo gooftaa ulfaataa keessatti si wajjin jiraannee ulfina bara baraa arguu yaa waaqayyo miilli keenyas ulfinatti tarkaanfachuu akka danda'uuf maqaa Yesuus yaa waaqayyo gooftaa naaf dhaloota kana gargaari. Maqaan kee guddaa bara baraan haa eebbifamu. Haleluuyaa. Galatoomi ulfaadhu kabajami eebbifami. Haleluuyaa. Gooftaa maqaan kee